Akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa. Viidiyoo guyyaa lama fuuldura gadhiifne irratti ragaa dhaaltummaa namni qabu mirga inni qabaachuu danda'u. Namni ragaa dhaaltummaa qabaachuun darbiinsa yeroo addaan kutaayi. Darbiinsa yeroo addaan kutatee waggaa 3 yookaan waggaa 10 kan jedhamu kun maayinni. Namni ragaa dhaaltummaa baafate kuni gaaffii mirga isaa haga yoomitti gaafachuu danda'a. Ragaa dhaaltummaa of harkaa qabaachuun qabeenya dhaalaa sana irratti kallattiidhaan mirga nama arguunfachiisaa kan jedhuuf kan kana fakkaatan waliin ilaallee turre guyyaa lama duraa jechuudha. Kana malees immoo dhaaltonni yeroo barbaadanitti qabeenya isaanii addaan qooddachuu gaafachuu danda'u bu'uura seera hariiroo hawaasaa 1062 irratti ibsameeni. Kun garuu kan ta'uu danda'u yoo qabeenyi qulqullaa'ee raawwateedha bu'uura seera hariiroo hawaasaa 1053tiin. Akka kanatti utuun qulqullaa'een fuuldura garuu waraqaa ragaa dhaaltummaa waan qabaataniif adda qooddachuu hin danda'an kan jedhu irratti waliin haasofne turre asirratti. Maammilli miidiyaa kanaa tokko karaa keessa gaaffii nu gaafataniin naannoo keenyatti kanatti jettu kun hin jiru. Waan ati dhiyeessite kun dhugaa dubbachuuf taanaan waan nutti bitaacha'ee adda naa baaseera. Garuu namni tokko du'ee jennaan yeroo suma amma fakkeenyaaf qotee bulaa tokko fudhattee inni du'ee jennaan yeroo sumatti ijoolleensaa lafa sana hektaaraan taanaan lafacha safaraniitu adda qooddatu carraadhaani. Yookaan qabeenyi horiin kun jiraannaan horii kanaa yoo danda'ama ta'e horiidhuma kana hirmaatu ta'uu baannaan garuu tilmaamanii tilmaama isaa addaan fudhatu maleessa. Akkati jettee qabeenyi qulqullaa'ee iddii qulqullaa'ee booddee adda qooddatu kan jedhu kuni nu biratti waan hin jiru natti hin fakkaanne moo nu biratti hojii seera alaatu hojjetamaa jira. Waa'ee qabeenya qulqullaa'uu kan irratti waa xiqqoo ishee nu ibsuu dandeessaa laataa kan jedhu gaaffii dhiyeessani. Haaluma kanaan guyyaa irraa qabeenya qulqulleessuu jechuun qabeenya dhaalaa jechuudha. Qabeenya dhaalaa qulqulleessuun maa jechuudha? Namni qabeenya dhaalaa qulqulleessuu akkamittiin muudama? Aangoon isaa maa inni? Namni qabeenya dhaalaa qulqulleessu kun aangoo hojii kana yoom jalqabee yoom xumura kan jedhu irrattii fi waan kana fakkaatan irratti wayi tokko seeraan qabsiifnee gabaabsinee jechuudha. Baay'ee gabaabsinee daqiiqaa 10 keessatti waliin dubbanna. Ani Atinaabooriin jedhama. Mana murtii federaalaa kamirrattiyyuu abukaatoo fi gorsaa seeraa ta'ee hojjedheera. Kallattiidhaan gara dhimma kanaatti dabarru. Namni qabeenya dhaalaa qulqulleessu maal godha? Qabeenya dhaalaa qulqulleessuun maal jechuudha? Qabeenya dhaalaa qulqulleessuu jechuun maalirraa jalqabaa? Warra dhaalan adda baasurraa jalqaba. Warra dhaalanii seeraan kan dhaalan jiru kallattiidhumaan jechuudha. Kallattiidhumaanii utuu dhaamoon hin jiraatin kan dhaalan fakkeenyaaf ijoollee fa'aa jechuudha. Ijoollee ta'anii kan jiranis jiru. Yoo ijoolleen jiraate eeyyatu taanee dhaanaa yoo isaan jiran ta'e immoo eeyyatu taanee dhaalaa seerarra kan kaa'ame jira. Isaan sanaa jechuudha. Isa adda baasaa. Dhaamoon jiraachuu adda baasaa. Dhaamoon jiraannaan immoo dhaamoo sana irratti eenyu fa'aa akka dhaalan adda baasaa. Qabeenya warra du'anii kana warra dhaalchisanii kana jechuudha. Qabeenya isaanii adda baasaa. Namni qabeenya kanarraati idaa barbaadu yookaan gatii qabu yoo jiraate eenyu fa'aa akka ta'e adda baasaa. Dhaamoon jiraate jennaan dhaamoo sana irratti immoo dhaamoo sana irratti eenyuu fi kennaa kennanii namoonni dhuguun kennaa isaan dhaamoodhaan kennan yoo jiraate kana adda baasaa jechuudha. Kana malee qabeenya sana siin bulchaa itti dhufasatti. Namni qabeenya kana qulqulleessu akkamittiin muudama? Tokko seeraan muudama. Seeraan muudama jechuun dhalattoonni kallattiidhaan dhaamoo malee dhaalanii kallattiidhaan bu'uura seera hariiroo hawaasaa kan 947 irratti ibsameeni akkuma jarri du'aniin kallattiidhaan nama qabeenya kana qulqulleessu ta'uu isaanii seerri beekumti kennaaf. Kanaafuu yoo jarri kallattiidhaan walii galu ta'e yeroo suma qabeenya sana qulqulleessanii dhiyeessuu danda'u jechuudha. Warri dhalattoonni jechuudha. Warri dhaalan sun ijoolleen jechuudha. Lammaffaa irratti jarri walii galuu danda'u. Amma warri dhaalan kun nama baay'ee ta'anii nama 6 nama 7 meeqasa ta'anii lakki nu keessaa abaluu nuuf qulqulleessee dhiyeessuu yookaan immoo abaluu bichaan qulqulleessee nuuf dhiyeessuu jedhanii walii galuu danda'u. Lama. Sadaffaani namichi inni du'e sun yookaan dubartii isheen duute suni dhaamoo kaa'ame irratti abaluu qabeenya koo qulqulleessu jedhanii kaa'anii taanaan isaantu isa achirra namicha maqaan isaa achirra kaa'ame sanatu qabeenya kana qulqulleessee
dhiyeessaa jechuudha. Qabeenya isaa barbaadanii ni dhaalla jedhanii lakkii inni qabeenya kana qulqulleessu namni maqaan dhaamurra kaa'ame kun jechuun hin danda'amu. Kanaafuu seerri gama kanaanis beekumtii keenyera. Inni dhumaa mana murteetu. Yoo warri kallattiidhaan seeraan qulqulleessuu danda'a kun hin qulqulleessine ta'e yoo waliigalteedhaan nama qulqulleessu hin uummanne ta'e yoo dhaamoo irratti dhaamoon jiraate dhaamoo irratti namni qabeenya kana qulqulleessu abalu hin jedhamne ta'e manni murtee nuufa muuduu nama qabeenya kana qulqulleessu jedhanii gaafachuun ni danda'ama. Bu'uuruma kanaan manni murtee ni muuda jechuudha. Manni murtee yeroo baay'ee yeroo muudu naannoo reejistaraarraa warra hojjetan irraa muuda. Maaliif hubannoo isaa waan qabanii fi bu'aa bahii adda addaa waan hambisanii fi achi keessaa muuda. Sanas ta'e kanas ta'e karaa arfaniyyuu namni tokko qabeenya qulqulleessu jedhanii muudame yoo fedhii isaa ta'e qofa malee isaa dirqamee akka inni qabeenya kana qulqulleessu hin godhamu. Kana gama biraatiin qabeenya qulqulleessuu gaafa jennu akkuma jarri du'aniin akkuma namni warra dhaalchisan kun du'aniin qabeenyi kun qofaatti adda bahee ta'aa jenneerra kanaan dura. Qabeenyi kun qofaatti adda bahee ta'aa. Maaliif warra gatiirraa barbaadaniif warra idaarraa barbaadanii fi jalqaba kaffaltii akka argatan gochuudhaaf jechuudha. Kanarraa kan baate ammootonni idaa baankii guddaa qabaatee jiru yookaan nama dhuunfaarraati idaa guddaa qabaatee jiru. Ijoolleen adda fudhatan ta'ee jarri qabeenya isaanii kana dafanii isa liqeessan kana deebisanii argachuu fi rakkatu jechuudha. Kanaafuu adda bahee ta'a. Warra liqeesseefis immoo qabeenya adda bahee ta'a kun akka wabiitti lakkaa'ama qulqullaa'utti kan jedhamu. Kanaaf namichi qabeenya kana qulqulleessu kun maal fa'aa hojjetata jennu isa amma gaarraatti kaafneerra. Warra dhaalan adda baasaa, qabeenya adda baasaa, warra idaa qaban adda baasaa, warra dhaamoon kennameef adda baasaa. Kana malee immoo maal godhaa? Hamma gaafa qabeenya kana qulqulleessee xumuruutti qabeenya dhaalaa kana kan bulchu isa namicha isa muudame kana jechuudha. Kan bulchu jechuun idaan qabeenya kanarraa kaffalamu kan geeroonsaa ga'ee jiraate duukaa bu'ee faana dheetu kaffalaa. Akkasumas immoo galiin gara idaa kanaatti dhufee galu bakka biraatti kan funaanamu jiraate ni funaanaa jechuudha. Akkasittiin kan hojjetu. Anyways, qabatamaa irratti lafarratti maaltu hojjetama? Akkamittiin hojjeta? Gaafa kallattii arfaniiriyyuu namni qabeenya kana qulqulleessuuf jedhee dhaqaniitu warri iyyatan kun jechuudha. Warri dhaalla jedhanii iyyatan kun nama tokkos nama lamas ta'u qabeenya baluu guyyaa akkasii du'eera guyyaa akkasii ta'u qabeenya sirna waalchisaa raawwateera. Kanaafuu qabeenya isaa kun qulqullaa'ee nuuf dhiyaatu kan jedhu iyyata galchu. Gaafa iyyata kana galchitu tilmaamtee dhiyeessita qabeenya kana tilmaama nama gama akka inni ta'uu danda'u bu'uuruma kanaan gatii abbaa seerummaatti kaffalama. Kanaafuu aangoonsaa aangoo mana murtii federaalaa jalqabaa ta'uu danda'a, kan mana murtii olaanaa ta'uu danda'a, kan mana murtii waliigalaa ta'uu danda'a, kan Oromiyaas kan maalis taanaan jechuudha, kan hundumaa kan naannoos taanaan jechuudha. Achitti dhiyeessu manni murtee bu'uuruma kanaanii nama achirra isaanii nuuf ta'u jedhan sana yookaan yoo ofiisaatii kan muudu ta'e kana isaanii qabeenya kana qulqulleessi dhiyeessi jedheetu galmeen hanga gaafa qabeenya qulqullaa'ee dhiyaatutti galmeen yeroodhaaf cufameera jechuudha. Mana galmeetti deebisaa namichi inni muudame kun immoo qabeenya kana qulqulleessuu eegala jechuudha. Qabeenya kana qulqulleessuu akkamittiin eegala? Akkaataan itti eegaluu danda'u qabeenya kana qulqulleessuu beeksisa adda addaa qopheessaa. Xalayaa adda addaa qopheessaa. Beeksisa kana irratti maqaasaa qulqulleessituu qabeenya abaluu ta'uu jalatti ibsee turretti mallatteessa. Isa qopheesse kana xalayaa adda addaa wanti beeksisa adda addaa kana qopheesseetu fuudhee mana murtee dhaqeetu sa'aatii barbaadetti jechuudha. Yeroo barbaadetti mana murtee dhaqeetu chaappaa mana murtee irratti rukuchiisa. Fakkeenyaaf beeksisa tokko fudhannu. Beeksisuun maal jedhama fakkeenyaaf magaalaa lafa naannoo nuti jiraatu sanatti bakka daldalaa bakka hojiisaa sanatti bakka qabeenyi isaan argama jedhame sanatti kan inni maxxanfamu gaafa maxxanfamu lafa nama baay'een arguu danda'utti saleedaa adda addaa irratti pooliifaa lafa namni akka agaaritti arguu danda'utti gabaa keessa ta'u eessa ta'u iyyuu ta'u lafa namni arguu danda'utti jechuudha. Yeroo kanatti fakkeenyaaf maal qabata beeksisuni abaluu guyyaa akkasii du'anii sirna qabeenya isaa raawwateera. Qabeenyi isaanii qulqullaa'aa jira. Bu'uuruma kanaan tokko warri nuti namicha kana yookaan dubartii kana ni dhaalla jettan yoo jiraattan tokko lama qabeenyi isaanii iddoo akkasii jira jettanii warri beektan lama sadii dhaamoo qabna dhaamoodhaan dhaalla dhaamoon nuu kennameera kan jettan dhaamoo sana qabdanii
bakka akkasiitti yeroo akkasiitti warri daarraa qabna jettanis guyyaa akkasii bilbila akkasii nu quunnamuu dandeessu teessoo akkasitti fiddanii amma guyyaa akkasitti galchuu dandeessu kan jedhutu barreeffameetu maxxanfama jechuudha. Xalaanis immoo taanaan fakkeenyaaf amma mana jireenyaatu barbaadama taanaan bulchiisa magaalaatti dhaqanii yookaan immoo gandatti dhaqanii xalaan barreeffama abaloo guyyaa akkasii du'eeraa sirni owwaalchisaa gaafa akkasii raawwateeraa kanaafiyyuu qabeenyi inni magaalaa kana qabu qabeenyi hin sochoone kan qabu yoo jiraate lakkoofsi kaartaasaa maalsaa kan ittiin beekamu nuuf ibsamee koppiin wal isaati bakka akkasitti akkanaaf ergamuun isin gaafadhaa kan jedhuti xalaa barreessa jechuudha. Yookaan naaf qophaa'u gaafa akkasiin dhufee fudhachuu danda'a gaafa iddoo guddaa maal kana ta'anii dura xalaa kana gashaa dhaqee mallatteesseetu galcha xalaa kana waajjira sanatti isa booddee isaan qopheessanii maqaa isaatiin manni akkasii iddoo akkasii jedheeru daldalamoo jiraannaan akkasuma biiroo daldalaa dhaqaniiti eeyyama akkasii guyyaa akkasiitti waan akkasiitiin sochoosaa jira qabeenyi kun isaatii eeyyama akkasiitti baafatee hojjetaa jira jedhanii ibsuu fi bakka dhimmi isaa ilaalu hundasaa xalaan kun gala jechuudha. Hunda kana walitti qabeetu warra daarraa qaban baankiidha taanaan nama dhuunfaa taanaan kennaan kenname jiraannaan dhaamoon jiraannaan waan achirratti ibsame hunda isaa kana adda baasee qulqulleessee herrega isaa hojjetee mana murtee geessa jechuudha. Mana murtee gaafa geesseedhu kutaa rejistirii dhiyeessaa kutaa rejistirii iyyatan wanii dhiyeesse kana walitti qabanii dhaadachitti dhiyeessuu dhaadachi immoo galmee cufame sana sochoosee warra wal falmaniin gaa jechuudha. Warri wal falman immoo yeroo baay'ee qabeenya akkasii gaafa jiraatee abukaatoodhaan falmama. Isaaniin ga'a isaan immoo achirratti akka gaariitti ijoo seeraa kaasanii kana gochuun aangoo isaa miti kun akkasii sun akkas ta'eera kun hafeeraa kun maalidha sun ibsuu hin danda'u waan baay'eetu ka'eetu kan falmamu wal falmuu isa booddee manni murtee achirratti hundaa'eetu raggaasisa jechuudha. Warra idaan akka dura kaffalamuu maal akka ta'u jedheetu hin ta'a. Akka carraa ta'e yoo idaan baay'atee kan dhaalanii xiqqaate warri idaa barbaadan sun achuma irratti dhaabbatu malee isa darbanii qabeenya dhuunfaa warra dhaalanii gaafachuu hin danda'ani. Kanan isiniin jedha. Kanaafiyyuu qabeenya qulqulleessuu jechuun gabaabaatti kana fakkaata. Waan hambisee jiraate koomentii jalqabaa irratti barreessee isiniif ka'a achirraas ilaaluu dandeessu. Viidiyoo dheenga darban ilaalaa namni yoo hubate yoo waan akkasii hubate of eegaa namni gabaraa akka eegu godhaa. Hunduma keenya gargaara. Namni beeku waan tokko nama waan akkasii beekuun yoo nama gargaare malee waan nama miidhuun qabu amma turatanii amma gorsa kana kallattiidhaan gaafatu jechuudha amma makka kaffaltan beektu. Kun immoo abukaatotaaf illee yookaan mana murteef illee namni gaafa hubannaa seeraa qabaatee akkasitti hin deemee jedhu waan baay'ee salphisa malee isaa miidhaa tokkoyyuu hin qabu. Akka nama baay'ee bira ga'uuf kan isin gochuu dandeessanii waan ittiin kaffalle waan tokko hin goone amma gaafa kana dhaggeessan laayik gootanii bahuudha. Yoo dandeessan immoo qooduudha. Ofii keessanii qoodanii akka nama bira ga'u gochuudhaan isiniin jedhaa. Viidiyoo taanuun wal agarraa. Yoo gaaffiin kun qulqulluumetan ammas nu barreessaa. Gaaffii seeraa ijoo seeraa kabiraa waan akkasii irratti meenuu hojjedhu kan jettan ta'e as jalatti koomentii jalatti barreessaa. Qabadheen dhiyaadhaa. Viidiyoo kan biraan boroo agarraa haga yoonaatti nu waliin turuun keessanii fi ulfaadhaa guddaa galatoomaa nagaatti naa jiraadhaan isiniin jedha. Ciao.